dubdeebii hojiiwwan keenya sadarkaa irratti argaman irratti xiyyeeffachuudhaan qaama raawwachiisaadhaaf kennaniin hojiiwwan sadarkaa adda addaatti jiran akka sirreeffaman hanqinaaleen jiran akka guutaman karoorota dhufan keessattis dubbiin jiru akka laalamu gochaa dhufanii jiru. Isaaf dinqisiifannaan qabuu fi galata guddaa galchuun barbaada. Kabajamaa caffee keenyaaf miseensonni caffees bakka jiranitti qaamolee raawwachiisoo jiran deeggaruudhaan hanqinaalee jiran agarsiisuudhaan hojii keessatti hojii hojjetamuu qaban agarsiisuudhaan deeggarsi isin gochaa turtan maalumaanuu bakka bu'ummaa kan hin qabnedha. Guyyoottan darban kana keessattis sadarkaa adda addaatti hanqinaalee jiran qaawwa jiran kaasuudhaan akka hojiiwwan itti aanu keessatti mootummaan keessan irratti xiyyeeffatee hojjetu kallattiin isin akeektan iddoo olaanaa qaba. Kana hojiiwwan keessattuu sadarkaa naannootti karoora bara 2016 keessatti qabanne keessatti kan harcaanii hafan yeroo hafu keessatti qabannee kan irratti hojjennu kan immoo dhimmoota naannoo keenya ala ta'an irratti immoo qaama dhimma laallatu faana naannoon qindaa'ee kan waliin hojjetaa deemu akka ta'u asumaan mirkaneessuun barbaada. Kanaafuu gaaffileen ka'an quuqama manni kun kabajamaan caffeen kun qabu uummata keenyaaf qabu fedhii misoomuu manni keenya qabu hawwii akka waliigalaatti akka uummataatti qabu milkeessuudhaaf dhimmoota ka'an akka ta'an sirritti mootummaan hin hubataa. Karaa kanaanis fudhannee kallattiiwwan itti aanan keessatti kan hojjennu ta'uusaa mirkaneessuun barbaada. Kanaafuu iftoominaan dhimmoota ka'aniif galata guddaa isinii galchuun barbaada. Dhimmoota ka'an kana keessa akkaataan dubbicha akka waliigalaatti keessatti ilaaluu qabnu irratti kabajamtoonni miseensonni kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa fi bakka bu'aan mootummaa bal'inaan dhimmoota jiran irratti yaada bal'aa kaasanii jiru. Isa akkuma jirutti fudhannee dhimmootuma tokko tokko yeroo taanu keessatti akkaataa haala jiru keessatti ilaaluun nurra jiraatuu fi hojiiwwan keenya keessatti immoo sadarkaa adda addaatti madaalaatti deemnu irratti waan muraasa kaasuuf akka waliigalaatti qabsoon uummata keenyaa bu'aa bayii hedduu ce'ee as ga'ee jira. Ammaan boodas bu'aa bayii hedduutu fuuldura isaa jira. Qabsoon kan dhaabbatu gaafa waan lama guunnedha. Tokkoffaa gaafa namni tokko gabrummaa fudhatee gabrummaa faana waan gabrummaan itti fidde sana fudhatee jiraachuudhaaf murteeffatee achi jalatti jiraachuudhaaf immoo amala siyaasa sirreeffatee gaafa jiraatedha. Lammaffaa gaafa namni jiraachuu dhiisedha. Qabsoon kan dhaabbatu. Namni haga lafa kanarra jiraatetti sadarkaan qabsoosaa kaayyoon qabsoosaa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Biyya keessattis haa ta'u biyya alaatti sadarkaa adda addaatti uummata badhaadhees haa ta'u uummata hiyyummaa keessa jirus haa ta'u uummata giddugaleessaan jireenya adda addaarra jirus haa ta'u qabsaa'aa jiraata. Sadarkaa nama dhuunfaatti ta'uu danda'a, sadarkaa hawaasaatti ta'uu danda'a. Sadarkaa saba tokkootti ta'uu danda'a, sadarkaa biyyaatti ta'uu danda'a. Dhalli namaa qabsoo keessa jiraata. Dorgommiinsaas mana keessatti ta'uu danda'a. Daa'imni tokko barataa ta'ee yeroo dhufu kutaa isaa keessatti hin dorgomu. Sadarkaa naannootti hin dorgomu yookaan kutaa isaa keessatti hin dorgomu. Kutaa mana barnootaa san keessatti hin dorgomu. Yeroo qormaanni immoo sadarkaa naannootti kennamu sadarkaa naannootti hin dorgomu. Qormaanni yeroo biyya bira akka biyyaatti kennamu akka biyyaatti dorgomu. Isa bira yeroo darbu immoo beekumsi isaa addunyaatti kan isa baasoo ta'e immoo addunyaatti bahee gabaa addunyaa keessatti dorgomu. Kun adeemsa dhala namaati. Adeemsi uummata Oromoos qabsoon uummata Oromoos adeemsa dhala namaati adda miti jechaadha. Uummanni keenya jaarrawwan darbaniif miidhaa mana hin jedhamne keessa darbe. Miidhaa sana yeroo kamiyyuu irraanfachuun hin barbaachisu. Yeroo hunda miidhaa keessa dabarree dhufne sana yaadachaa miidhaa sun hundeerraa buqqee
miidhaa biraa akka deebi'ee nutti hin dhufne gochuudhaaf jabaannee qabsaa'u qixa saniin deemuu nu barbaachisa. Qabsoon kun qabsoo gosa hundaati. Dinagdee irratti qabsoo gaggeessaa jiru mirga siyaasaa argachuudhaaf gama hundaan sirna cimaa qabaachuudhaaf qabsoo gaggeessaa jiru addunyaa irratti gama hundaan dorgomaa ta'uudhaaf qabsoo gaggeessaa jiru biyya keenya sirna cimaa qabaattee akka kallattii hundaan waa hundi lafa qabatee deemuudhaaf qabsoon gochaa jirru hundumtuu walitti da'amee ummata keenya akka ummataatti Itoophiyaa keessatti akka saba tokkootti akka inni jiraachuu danda'u. Isaaf immoo mootummaan inni ijaarratee jiru kun mootummaan naannoo Oromiyaa geessaa qixaan bahee kana keessatti abbummaadhaan fedhii sana milkeessuu akka danda'uuf kan barbaachisudha jecha. Kanaaf gulantaa qabsoo fi sadarkaa qabsoo irra geenyetu jijjiirama malee qabsoon xumuramu hin jiru jecha. Bitaaf mirga wal harkisuun xumuramu hin jiraatu jechaadha. Isa keessatti sadarkaan siyaasummaa hawaasa keenyaa irra gahe, aadaan siyaasaa keenya sadarkaan irra gahe, hayyoonni humnoonni siyaasaa ummata kanaa akkaataan tapha siyaasaa isaan itti gaggeessan bilchinni irra gahe wanti gaticha ol kaasuu fi gadi buusuu hin qabaata. Aarsaa kaffalamu ol kaasuuf gadi buusuu hin qabaata. Sana alatti garuu qabsoo keessa jiran. Qabsoo keessa jiran. Uummanni kun utuu qabu akka hin qabne ta'e utuu beekuu wallaalaa akka ta'u taasifame. Qabeenya dilbii utuu qabu deegee akka jiraatu godhame. Qaroomina olaanaa namaa fi nama gidduu, namaa fi uumama gidduu, namaaf uumaa gidduu, namaa fi biqiltuu gidduurree jiru ummata sirnoomsee jiraatetu isa dhabee namaa gadi akka ta'e jiraatu taasifame. Namaa gadi. Uummanni keenya uummata kana. Qabsoo fi aarsaa waggoottan darbe gaggeesseen jaarraa darbe keessatti waan itti dhufe kana tole jedhee waan hin fudhanneef didee waan dhaabbateef aarsaa kaffalee bilisummaa argachuu jalqabee kanaan fedhiisaa hawwiinsaa guddaadha. Waggoottan darban kana waggoottan kurnan 100 darbe kana keessatti aarsaan uummanni keenya hiree amma argate kana argachuudhaaf kaffalee fi hiree kana of harka tursuudhaaf aarsaa inni kaffalu kan argachuudhaaf qabsaa'ee aarsaa kaffalee olitti hiree kana of harka tursuudhaaf kan inni kaffalutu caala. Maaliif injifatamee uummanni keenya cabee sirni qabeenya isaa, humna isaa, beekumsa isaa, namummaa isaa, aadaa isaa saamee jiraatu sun irra yeroo jiraachaa ture sana haguma sirnicha fudhate jalatti jiraachaa ture. Sana immoo ofirraa fonqolchuudhaaf karaa ijaarameenis karaa hin ijaaramneenis qabsoo dheeraa gaggeesse. Aarsaa bal'aas kaffale. Amma hiree sana argateera. Hiree sana gaafa argatu hiree kana harkaa baasuudhaaf qabeenya isaa kana saamuudhaaf qabeenya isaa saamuu kan bare saamuudhaaf qe'ee Oromoo diigee qe'ee isaa ijaarrachuu kan bare qe'ee isaa diiguudhaaf fedhii isaa ittiin guuttachuudhaaf uummanni kun jabaatee dhaabbate lammata gadi deebi'ee waan hin ciifneef akka jabaateen dhaabbanne xobbeetti buqqisuudhaaf diinni waan inni yaalle hin jiraatu. Kanaafuu hiree kana tikfachuun aarsaa cimaa nu gaafata. Aarsaa abbootiin keenya akaakilee fi abaabileen keenya kaffalee olitti dhaloonni ammaa kun dhaloonni dhufu kun aarsaa cimaa kaffaluusa gaafata.
Aarsaa akkamii? Aarsaa kaayyoo aarsaa shanan tokko isa gaafata. Tokkoffaa aarsaa qabsoo fedhii walootiif dhaabbachuuti. Amma Oromoo kan asifachi darbachaa jiru tokko qabsoo walootiif miti namni deemaa jiru. Dhimma dhuunfaa dhimma gareetu bitaaf mirga isa harkisa. Aadaan siyaasaa keenya bilchaata waan hin taaneef waliif dhiisuun hin jiru. Walitti dhiisuunis hin jiru. Walirratti deemu malee. Hawaasni akkasii immoo mul'ata waloo qabaatee karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Mul'anni garree tokko, mul'anni murna tokko amma murna saraa deemti waan ta'eef. Mul'ata walooti karaa fagoo deemuu kan danda'u. Kanaaf aarsaa dhimma dhuunfaa, dhimma garee ofii dhiisanii dhimma waloo, dhimma oromummaatiif utubamanii dhaabbachuu gaafata. Kanarratti aadaan siyaasa keenya kallattii maraan cimee sirnoomutu irra jiraata jechaadha. Sirnoomutu irra jiraata. Mul'ata walootiif dhimmi nama dhuunfaa, dhimmi garee wayii, fedhiin ilaalcha kallattii adda addaatiin jiru iddoo qabaachuu hin qabu. Faayidaa tokkos hin qabu. Oromoo kufaatitti geessaatiin ala Oromoo jaaree mul'ata olaanaa biraan gahuu hin danda'u. Kanaaf ulfinnis, injifannoonis, maqaanis kan walooti. Waloodhaa asitti wanti dhufu kabajni ummata ofii salphate keessatti dhufu hiikoo tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf inni tokkoffaaf inni duraa kaayyoo walootiif aarsaa kaffalamuu qabu kaffaluudha. Lamaffaan aarsaan nuyi kaffallu mootummaa cimaa gadi dhaabuudhaaf. Manni waloo ummata keenyaa mootummaa kana, caffee kana, caasa sadarkaa sadarkaadhaan amma gandaatti jirudha. Kana diiguun of diiguudha. Kana dadhabsiisuun of dadhabsiisuudha. Murni kallattii fe'ee hin jiru yoo jiraate yoo milkaa'es caasaa kanaan milkaa'a. Kan itti dhiyeeffus caasaa kanatti dhiyeeffa. Mana biraan qabu. Manni isaa kana. Manni keenya kana. Ummanni keenya har'a bakka ga'e kana kan ga'eef waan mana kanarratti caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamee hundaa'e kanarratti sadarkaa adda addaatti aarsaa kaffalamedha. Isa waan of harkaa qabnuuf injifannee har'a. Injifannoo har'a arganne kana kan arganneef. Borus amma mootummaa naannoo Oromiyaa cime ummanni keenya cimaa deema. Kanaaf humni mootummaa isaa dadhabsiisu injifannoo argachuu hin danda'u. Humnoonni biroo mootummaan kun akka hin cimne gochuu isaanii sirriidha, dogoggora tokko hin qaban. Maaliif kana yoo dadhabsiisan hagasuma milkaa waan ta'eef. Kun yoo cime injifannoo olaanatti ummaticha fudhatee akka ce'u qixatti waan hubataniif. Mootummichi garuu mootummaa akka sila mana keessaa ka'aa ture tajaajila kennu. Mootummichi garuu mootummaa rakkoo ummatichaa hiiku. Adda duree ta'ee, adda ummatichaa ta'ee fedhii ummatichaa milkeessu. Ummaticha gurmeessee misooma dhugoomsu. Humna dandeessisaa ta'uu danda'u tura jiraata jechuudha. Kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaa cimsuun ummata Oromootiif, qabsoo ummata Oromootiif dhimma aarsaa guddaa irratti kaffaluu qabnudha jechuudha. Amma abjuun bitaaf mirgaan deebus waa biraa irratti miti. Mootummaa kana dadhabsiisuudha. Keessaayis alaayis. Hawwiin hiree jiru fudhachuudhaaf dhufamus kana dadhabsiisuu keessatti kan hundaa'udha. Kanaaf warra abjuudhaanis aangoo qabachaa bulanis
kanuma jecha. Kanaaf dhimmi murteessaan aarsaa irratti kaffaluu qabnu tokko kanadha jechaadha. Sadaffaan dinagdeedha. Lafa qabna, bishaan qabna, humna namaa mana ga'u qabna. Maaliif hiyyummaa keessa jiraan? Akkamitti hiyyummaan mana nurratti ijaarrattee godoo nurratti ijaarrattee nurra jiraatti? Haga yoomii? Ummanni keenya qabeenya qabu kana keessaa bahuu danda'utu fayyadamee hiyyummaa keessaa bahuu danda'utu jiraata. So qabsoo fi aarsaan kaffallu tokko hiikoo kan qabaatu kanarratti kaffalle qofa. Qabeenya kana itti gargaaramnee dafnee humna itti jijjiirrannee ofittiin hin bilisoomsinu taanaan diinonni keenya ta'anii nu laalan. So dinagdeedhaan ummanni keenya of danda'ee dinagdeedhaan bilisummaa guutuu akka argatuuf dinagdee irratti aarsaa barbaachisu hunda kaffaluu nurra jiraata. Aarsaa barbaachisu hunda kaffaluu qabna. Qabsoon kallattii fi hin gaggeeffamu. Dinagdee irratti jijjiirama fidu taanaan faayidaa tokko hin qabu. Dinagdee irratti jijjiirama fidu jechuun namni oomishee nyaachuu jechuu miti. Oomishee nyaachuu qaba dhugaadha. Garuu immoo qusachuutu irra jiraata. Investimentii ce'uutu irra jiraata. Qabeenya horachuu qaba. Qabeenya. So aarsaa kan kaffaluu qabnu tokko kanarratti jechaadha. Arfaffaa aarsaa kaffaluu kan qabnu nuyi dhaloota qopheessuudhaan barnootaan teknooloojiidhaan dhaloota qopheessuudha. Barnootaaf teknooloojiidhaan ummanni keenya dorgomaan ta'u taanaan hiree keenya gabaa addunyaarraa iddoo isa gitutti irraa waan barbaadu argachuu hin dandeenyu. Kanaaf amma dhimmoonni barnoota irratti jenne dhimmoonni kallattii adda addaatiin mana keessaa ka'aa ture hundumtuu qixaan itti deemuu danda'u nurra jiraata. Amma nuyi waa'ee manneen barnoota bu'uura boruu haasofna. Addunyaan manneen barnoota bu'uura boruu irra miti kan jiru. Barataan tokkoon mana barnootaa keessa jiru kompiitaraan taphata. Barri dhufu bara IT'ti. Bara artificial intelligence'ti. Isaaf dhaloota hagam qopheessaa jirra. Barataa keenya bu'uura boruu keessa jiru sadarkaa tokkoffaa keessa jiru meeqatu kompiitara beeka? Kana baannee isa keenya kabajamtoota hiriguu gahuu hin dandeenyu. Kanaaf aarsaa qaalii kaffalamuu qabu hunda kaffaluu nurra jiraata. Tokkoffaa irratti akkan kaase kaayyoo walooti, mul'ata walooti. Mul'anni waloo keenya immoo dhimmoota itti aansee lammaffaa irratti, sadaffaa irratti, arfaffaa irratti kaase. Mootummaa isaa cimaa, dinagdeedhaan cimaa, barnootaa fi teknooloojiidhaan cimaa. Isa kana gochuudhaafoo shanaffaa irratti kun milkaa'uudhaaf hiree isaa tikfachuu qaba. Hiree isaa kana tursuu qaba. Shanaffaan kana. Hiree kana tiksinu taanaan mul'ata waloo sadan sana uumuudhaaf hojjechuu hin dandeenyu. Kaayyoo waloo sana sadan uumuudhaaf hojjechuu hin dandeenyu. Hiree kana tiksuu qabna. Hiree kana keessaayis alaayis akka milkoofne gochuudhaaf diinni waan danda'u hunda gochaa jira. Waggoottan 5-6 darbe gochaa ture. Ammas gochaa jira. Kara fuulduraas gochuu isaa cimsee itti fufa diinni. Maaliif hireen kun yoo nu harka ture
bakka jirrutti dhaabbannee hafuudhaaf miti kan itti gargaaramu. Kaayyoo waloo saba keenya keessatti uumuudhaaf itti gargaaramu. Kaayyoo waloo sanaan immoo dhimmoota sadan kaase kana mootummaa cimaa, sirna cimaa, dinagdeedhaan uummata cimaa ta'e, barnootaaf teknooloojiidhaan uummata cimaa ta'e uumna. Kanaafuu sirna hiree kana xobbeetti hambisuudhaaf diinni hojjechuusaa waan hafu miti. Cimee itti fufuusaas hin oolu. Isa kanaaf uummanni keenya yookaan kan sila jedhe jiraachuu dhiifnee yookaan gabrummaa fudhannee jiraachuudhaaf qophaa'uudha yookaan immoo dhimmoota kanaaf aarsaa barbaachisu hunda kaffaluudhaaf sirna kana hiree kana tursuu danda'utu nurra jiraata. Ergamni kabajamaa caffee kanaas, ergamni mootummaa naannoo Oromiyaa akka waliigalaatti, ergamni uummata Oromoos inni jalqabaas inni dhumaas sirna kana tikfachuudha. Tikfachuudha. So abbaan barbaade itti cee sirna ammaarratu miti jechaadha. Itti cee kana nan ammaarradha jedhu harka isaa fudhatee hin deebi'u naamana. Hiree keenya ammaan booda abbaan barbaade ammaarrachuu hin danda'u. Kallattii adda addaatiin ololli hooggansa keenya irratti gaggeeffamu. Uummata keenya irratti maqaballeessiin gaggeeffamu. Oo danda'an dhukaasni isaan gaggeessan. Oo danda'an injifannoowwan dhufan hunda busheessuudhaan kan isaan itti deemaa jiran kanaaf. Maaliif uummata guddaa sanatu ka'ee dhaabbatee jiraam. Akka deebi'een kaanitti kuffisuu barbaadu. Abadan sun immoo hin danda'amu. Isa kanaaf aarsaa kaffalamuu qabu hunda kaffaluun nurra jiraata. Aarsaa keenya kan madaa hamaa nutti godhe rakkoo keessoo akka sabaatti qabnudha. Diinni alaa hiree kan homaa gochuu hin danda'u. Homaa gochuu hin danda'u. Abjootuu danda'a, hawwuu danda'a. Homaa gochuu hin danda'u. Hiree kana waa gochuu kan danda'an keessoo keenyaa. Akkuma baran ergamtuu bitachuudhaan. Ergamtuu fakkeessituu keessoo keenya mootummaa keessa taa'ee hojjetu dabalatee. Ergamtuu fakkeessituu meeshaa diinni itti baatee uummata isaa ajjeesu, uummata isaa miidhu dabalatee. Kanatti dabalatee kanatti fayyadameeti diinni keessoo keenya qorquudhaaf kan hojjetu. Keessoo keenya akka paartii badhaadhinaatti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti qulqulleessaa dhufne kana cimsinee itti fuufne. Kan gaafa aangoorra inni jiru waa hundi sirrii kan ta'eef gaafa aangoo irraa fudhatamu waa hundi kan dogoggoratti ta'e. Kan namaaf ergamuudhaaf immoo hamma isaa wallaalee namaaf ergamuudhaaf kara namaatti deddeebi'aa kan oolu. Teessoon hireen uummata kanaa kan hunda keenyaatti kan uummata Oromoo maraati. Abbaan barbaade itti ce'uu danda'a. Abbaan barbaade wal harkaa fuudhee amma fuulduratti deemetti fuulduratti oofuu danda'a. Haga hireen jiraatetti. Namaaf ergamaa ta'uun garuu ergamaa ta'uudha. Duudha akka sila kaasisan. Gabrummaadhaaf harka kennachuudha. Warreen akkasii kaayyoo fi qabsoon uummata keenyaan galleef aramaa uummata keenyati. Firiin tokko irraa argamuu hin danda'u. Uummatichaaf firii miti. Warri akkasii of hambisuu hin danda'an. Of hambisuu hin danda'an. Isa akkasii keessoo keenya qulqulleessuu sirreessuu nurra jiraata. Hattuun keessoo keenya jiru kaayyoo kana hubachuu dhabuurraa hatee maal ta'uufi? Eessatti hin jiraachuufi? Maal ittiin gochuufi? Garaasaa meeqa guuttachuufi? Kaayyoon kun hoo jiraate namni karaa irratti kufu hin jiru. Hireen kun hoo itti fufe namni iyyummaadhaan nu keessa jiraatee dhumu hin jiraatu. Kanaaf warra akkasii warra
gufuu kaayyoo keenyaa gufuu mul'ata guddaa uummata keenyaa ta'an gufuu kallattii qabsoo uummata keenyaa ta'an irratti qabsaa sirreessaa keessoo keenya qulqulleessaa deemuun hin barbaachisa. Kanas taa'ee teessoo irra taa'ee qaama biraa hawwa. Takka kaabaa hawwa, takka lixaa hawwa, takka kibbaa hawwa, takka bakka inni hawwine hin jiru. Gowwaa akkasii. Otoo ufaa weerree koo gaariidha. Akkuma hawwetti jiraata. Waan hawwus hin beeku waan akkanaa kun. Sadarkaa gowwummaa isaatu guddaadha warra akkasii. Akkuma yeroo baay'ee deddeebisee kaase fakkeenyaaf murtee mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuutti aanee murtee cimaan tokko mootummaa naannoo keenyaa murteesse magaalaa Shaggar hundeessuudha. Kana har'as nu galuu danda'a. Waggaa 50 har'as nu galuu danda'a. Dhimma tarsiimaadha. Diinonni keenya waan hubataniif halkanii guyyaa iyyaniiru. Iyyaniiru iyyuu danda'u maa gochuu hin danda'an. Iyyummoo isaan hin dhorkine. Gowwaan gowwummaan isaa guddataa deeme garuu waan akkasii otuu nafiin faallaa fuuldura dhaabbata. Maaliif kajeellaa bare kajeellaa keessa ba'uu hin danda'u. Warri Shaggar keessa tajaajila gurguran lafa Oromoo gurguruudhaaf har'a siriira galan kuni warra kajeellaati. Qabeenya kee lafee kee akaakilee fi abaabileen kee aarsaa meeqatti kaffalee kasi harkaa hin ga'e akkamitti sumniif shilingiidhaan dabarsitee kennita. Lafa Oromoo kumaakitillee aarsaatti kaffale akkamitti garaan guunneef foon deebi'ee biyyee ta'uuf hanna siif hin sifoofneef sukkaarrii fi dhibeen adda addaa deebi'ee si nyaatee kasi fixuuf akkamitti lafa saba keetii dabarsitee kennita. Hiree saba keetii dabarsitee kennita. Warra akkasii of keessa qulqulleessuu qabna. Qabsaa'uu qabna. Araarama tokko malee. Lammaffaa humna hidhatee nu keessa socho'u kan. Otuu nu batin kaayyoo kana otuu nu batin warri karaa irraa maqan karaatti adeebi'an karaa nagaatiin haa galan. Kana alatti garuu meeshaa diinaaf ta'aati kan jiran. Eenyu gargaaruufi kan piroojeektii guban. Eenyu gargaaruufi piroojeektiin akka hin hojjetamne kan godhan. Eenyu gargaaruufi uummata ukkaamsanii mallaqa kanarraa kan fudhatan. Qabsoo eenyu milkeessuufi kan baaf gala uummataa ugguran. Eenyu fiixaan baasuufi uummata Oromoo. Uummanni Oromoo isaan qabsaaniif sun eessa jiraa? Isumaas warra Oromoodhumaas jiru Oromiyaa keessa jiru kana moo Oromoo iddoo biraatii dhufu laa? Mootummaa afaan wal dhabuun paartii afaan wal dhabuun inni duubatti hafaadha. Aadaa siyaasa duubatti hafaadha. Yaadaan wal injifachuu qaba. Lakki yaadaan hin injifadhu humnaan injifadhoo jedhee sun mootummaadhaan falmuun haa ta'u. Dogoggora guddaadha garuu yaa ta'u. Akkamitti saba keessaa bahame saba nan qabsaaf jedhame sana irratti yakkoon akkanaa raawwatamu. Qaanessaadha kun. Kun humna abaarsaati. Abaarsi kun nu keessaa buqqa'uutu irra jiraata. Nu keessaa buqqa'uutu irra jiraata. Uummanni keenya caasaan siyaasaa qaamni nageenyaa adda tokko ta'ee ijaaramee dhaabbatee humna kan of keessaa buqqisuu danda'utu irra jiraata. Qaama uummata nan qabsaaf jedhu kan halkanii guyyaa nyaachaa jiru jechaadha. Qaama hireen uummata kanaa akka harkan turre warra kalee sana cunqursaa turan faana adda uumee hojjetu.
qaama qabeenya xinnoo manni keenya of harkaa qabu harkaa halkanii guyyaa bittinneessaa jiru. Diina cimaatti ta'e uummata keenyatti. Kanatu keessoo keenya madeessaa, keessoo uummata keenya dhiigsaa, cimina uummata keenya dadhabsisaa kan jiru kanadha. Hattuu keessoo keenya, kajeeltuu keessoo keenyatti ta'anii rakkoo guddaan uummata keenya qoraa jiru kana. Kanarratti qabsoofnee karaa qabsiisuun nurra jiraata. Kana jechuun qabsoon sila jedhe sun hin cufama jechuu miti. Hiree uummata kanaa of harka tursuudhaaf hojii hojjennu. Of harka tursuudhaan immoo galmoota sadan milkeessuudhaaf. Isaan immoo mul'ata waloo, galma waloo akka waliigalaatti akka sabaatti uummanneetti ittiin deemuudhaaf dhalootaa dhalootatti dabarsinee deemuudhaaf qabnu sana akka milkoofne gochuudhaaf keessoo keenyatti madaa cimaa ta'ee, madaa mogolee ta'ee uummata keenya boqonnaa dhufkaa kan jiru jechuudha. Warri ammas dogoggoranii karaan kun karaa sirrii akka hin taane hubatanii dhufan mootummaan keenya simatee leenjisee jireenya haaratti galchaa jira. Isaaniif kabaja guddaa qaba. Warra ammas dogoggora sana hubatanii dhufan nama tokkos haa ta'u, nama kuma tokkos haa ta'u, amma barbaade haa ta'u mootummaan fudhatee simatee karaatti galchuudhaaf qophaa'aadha. Garuu wantin humnoota kanaaf ibsuu barbaadu karaa isaan qabatan kun isaanis sirnaan fayyadaman hundaa ol immoo sabni hin qabsoofnaaf jedhanii isaan miidhaa olaanaa irraan gahaa jiran kana hin miidhaas jira. Hundaa ol immoo gabrummaa uummanni keenya keessaa bahuu hin dandeenyetti dabarsee kenna. Gabrummaa keessaa bahuu hin dandeenyetti uummata keenya dabarsee kenna. Maaliif hunduu gaabbee maraachaa jira. Gaabbee maraate hunduu. Tokko tokko maraanna isaa dhokfatee akkuma ta'etti jiraataa jira. Garuu maraannichi akkuma nama bullukkoo uffatee bullukkoo keessaan ibidda bobeessaa jirudha. Ibiddi boba'aa jiru sun yeroo fudhataa bullukkicha qabachuu isaan oolu. Alatti gadi ba'uu isaan oolu. Gubbaan isaa fayyaa fakkaata garuu keessaa gubachaa jira. Inuma ba'a. Tokko tokko immoo gubannaa sana dadhabanii inuma argitu. Booda irratti maraachaa jiru. Kanaaf warra kanaaf dabarsanii kennuudhaaf yoo ta'e malee sabicha hiree saba kanaa tiksuu hin danda'an. Haala amma isaan itti deemaa jiran. Amma lixa Oromiyaa irratti pirojektoonni adda addaa ka'aa tureera. Waan hin barbaachisneef lakkoofsa mallaqa pirojektoota lixa irra jiranii kaasuun barbaadu. Garuu seenaa Oromiyaa keessatti akka Oromiyaatti waanti hojjetamee hin beeknedha akka waliigalaatti lixa Oromiyaatti qabatamee kan hojjetamaa jiru. Hojjetamuudhaaf yaadame. Kan eenyu sakaalee jira. Mootummaa keenya faana wal dhabdee qabaatan kan akkamitti sakaalanii jiraatu. Akkamitti kanatti gufuu ta'a namni. Waan hawwee uummanni keenya qabsaa'ee aarsaa meeqatti kaffalee mirga isaa argate mirga isaatiin. Pirojektoonni kun mirga uummata keenyaati. Mirga dabalataa argachuuf qabsaa'aa jira. Mirga inni argate akkamitti harkaa fuudhuudhaaf kana hunda taasifama. Kanaaf mootummaan naannoo keenya uummata keenya qindeessee humnoota kanarratti tarkaanfii keessa hin deebine fudhachaa deemaa kana cimsinee itti fufna. Olaantummaa seeraa kabachiisuun sakandii tokkoof hin dhaabbatu. Uummanni keenya humni kun badii itti fidaa jiru fiduudhaaf deemaa jiru sirriitti hubatee humnoota kanarratti qabsaa'uu fuulee dhaabbachuun irraa eegama. Ammoonas qabsaa'aa aarsaa guddaa kaffalaa dhufe ammas kana cimsee itti fufuutu irra jiraata. Isa kanaan humnoota kana karaatti deebisuudhaaf jabaannee hojjechuu qabna. Humnoonni kun karaatti yoo galan humni uummata keenyaa sadarkaa olaanaatti jijjiirama. Qabsoon uummata keenyaa sadarkaa olaanaatti jijjiirama. Maaliif madaa mogolee nu qabe kanatu akka hin barbaanne akka hin kaane nu godhee jira.
Madaan mogolee kun uummata keenya irraa ka'ee jennaan uummanni keenya kanaa olitti mootummaa isaa qabatee hiree isaa qabatee qabsoo sila jenne sana milkeessuudhaaf kaachuu danda'a jechuudha. Ija kanaan kan laallamuun irra jiraatu. Kanaaf abaa'oo shaneen karaa nagaa kennameefitti galee carraa kana hin fayyadama taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa karri isaa banaadha qophiidha yeroo hundayyuu yoo kiiloomeetira 100 nagaadhaaf deemamuu barbaachise mootummaan naannoo keenya mootummaan federaalaa kiiloomeetira 99 deemuudhaaf qophaa'aadha heeraaf seera giddu galeessa godhate. Kana kan hin fudhanne immoo hiree uummata keenyaa xobbeetti hambisuudhaaf diinota kaan faana adda uumeenan deema humna jedhee deemu immoo mootummaan naannoo mootummaan federaalaa qaamoleen nageenyaa qindaanii uummata keenya faana tarkaaffii keessa deebiin qabne fudhachaa kan itti fufnu ta'uusaa akka hubatamuun barbaada. Akka waliigalaatti qabsoon uummata keenyaa dhaloota kanaan qofa osoo hin taane dhaloota dhufaniin ittaananii dhufan hundaan kan cimee itti fufu kan sadarkaan isaa guddataa deemu gulantaan qabsoo isaa ol ka'aa deemudha jechuudha. Akkasitti hubatamuu danda'u jiraata. Kanaaf qabsoon uummata keenyaa akka qabsoo qaamolee adda addaa kan dhaabbatee hafuu miti. Kaayyoo dhaabbatee hafuufii miti kan manaa baane. Kaayyoo murna tokkoof kaayyoo dhaloota tokkootiifii miti kan manaa baane. Kaayyoo dhaloota ittaana hunda baatee fuudhee deemuu danda'u. Kaayyoo guddachaa deemu. Mul'ata cehaa deemu. Isaaf kan manaa bahame isaaf aarsaan kaffalamaa jira. Kanaaf immoo cimsinee aarsaa kaffalaa cimnee itti deemuun dura jiraata jechuudha. Dur gabrummitti ofirraa buqqisuudhaaf akaakilee fi abaabileen keenya kan aarsaa kaffale. Amma immoo gabrummaa ofirraa buqqisnee firee arganne sanaan wantoota akka dhala namaatti milkeeffachuu qabnu milkeeffachuudhaaf qabsoofna ammaan booda. Inni immoo qabsoo salphaa miti. Isa gabrummaa ofirraa cabsuudhaa olitti qabsoo walxaxaadhaa akka sila kaasetti bu'aacee hedduu kan qabu. Kanaa olitti jabaannee hojjechuu kan nurra jiraatu kanaa olitti aarsaa barbaadamu kaffallee fedhii uummata keenyaa milkeessuudhaaf fuulduratti deemuun akka nurra jiraatu sirriitti hubatamuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf aarsaan fi gaagaama sadarkaa adda addaatti jiru ija kanaan laaluun nurraa eegama jechuudha. Uummanni keenya yeroo hunda sirnicha hiricha tikfachuudhaaf yeroo hunda waa hunda of eeggannoodhaan laalaa deemuu danda'utu irra jiraata. Yeroo tokko tokko kan nu dogoggorsu maal inni waan of harkaa qabnu hin beeknu. Qabeenya qabnu hin beeknu. Dacheen Oromiyaa magariisa ta'uu isaa qofa miti. Bishaan qabaachuu isaa qofa miti. Dachee Oromiyaa jala lafa isaa keessa waan jiru waan nuyi quba hin qabneef. Diinonni keenya baay'een garuu isa quba qabu. Keenya teessuma lafa keenyaa qixaan hin hubatu. Kaan garuu sirriitti hubata. Kanaaf otuu Oromiyaan dadhabsiisin, otuu Oromiyaan kuffisin, wanti kufus wanti dadhabsiifamus hin jiru biyya kana keessatti. Waggoottan darbatan kan agartanidha. Kanaafuu kanarratti cimee diinni kallattii adda addaatiin hojjechuu isaa cimsee itti fuunsaan oolu. Isa kanaaf ciccinee dhaabbachuun aarsaa qaalii kanaaf barbaachisu tokkoon tokkoo keenya kenninee aarsaa kaffalamu kaffallee hireen kun akka lubbuu isaa qabaatee itti fufu fedhiin uummata keenyaa mul'anni waloo keenya akka fuulduratti harkaanfatu. Isaan immoo uummanni keenya mootummaa cimaa akka qabaatu sirna cimaa akka qabaatu dinagdeedhaan akka of danda'u barnootaaf teekinooloojiidhaan addunyaa irratti dorgomaa akka ta'u gochuudhaaf sirnicha tiksuufiin kaayyoo qaalii kana sadarkaa barbaadamutti tarkaanfachiisuudhaaf deemuun hunda keenya irraa iyyuu ni eegama. Kanaaf jabaannee kallattii maraan irratti hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Waggoottan darbanis injifannoo hammana hin jedhamne uummanni keenya argatee jira. Uumaa gaaffiin tokko hin jiru. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa 5 dura biiliyoona 54 har'a biiliyoona 221. Kana kabajamaa caffee kana uummata keenyatu fide.
namni biraa fidee hin jiru. Hirkattummaan fi mootummaa federaalaa irratti qabnu parsantii 70 ture. Parsantii 30 kan gadi buuse uummata keenya caasa sadarkaadhaan jiru. Kanaa olitti guddisuun nurra jiraata. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa waggoottan dhufan tiriiliyoona walakkaa tiriiliyoona tokko jennee lakkaa'utti ce'uu qabna. Yoom waggoottan dhiyoo keessatti. Maaliif Oromiyaan hin dandeessi kaa? Hin dandeenye. Kanaan dura maaliif ta'uu dadhabne? Gabrummaa keessa waan turreef ukkaamsamnee akka yaanne akka hin hojjenne qabamnee waan turreef. Ammas warri sammuu isaanii qabamee jiru biyya keessatti dorgomuu barbaadu. Nuyi koo biyya keessatti tokkoffaadha warri jechuu barbaadan jiru. Oromiyaan iddoo asitti biyya keessatti iddootti dorgomu hin qabnu. Iddootti dorgomu hin qabnu. Iddoon keenya iddoo biraadha. Kanaaf jabaannee kallattii maraan injifannoowwan dhufan kunuunsineetti deemuu danda'utu irra jiraata. Hojii waggoottan darban muummee ministeera keenya Looreet Nagaa Addunyaa Dooktar Abiy kallattiiwwan kaaniin hojii hojjetameen bu'aan hedduun argameera. Addunyaa irratti maqaa biyya kanaa bu'uuraan hoggansi keenya jijjiiraa jira. Kanatti boonna nuyi. Giriin leegaasiidhaan biqiltuu dhaabuudhaan naannoon keenya adda durummaadhaan uummanni keenya biqiltuu qopheessee dhaabaa ture. Kallattii muummee keenya kaan giddu galeessa godhatee isaan yeroo darbe waggaadhaan dura Ameerikaatti badhaafamnee jira. Maqaa guddaatti hin argannee jira. Qilleensi keenyas ittiin jijjiiramaa jira. Qamadii muummee ministeera keenya bocanii nu kennan waggoottan darbe uummanni keenya caasaan sadarkaadhaan jiru raawwateen barana badhaafamnee jira. Biyya maqaa hiyyummaatiin beekamtu qamadii oomishuudhaan badhaafamte. Biyya diikshinarii irratti hiyyummaa jechuun Itoophiyaa jechuudha jedhamtee beekamtetu yaadama muummeen keenya fidaniin qamadii uummanni keenya oomishee qamadiidhaan badhaafamte. Otuu kan warra biraa ta'e koo lafa gubata. Nu injifannoo waan hin beekneef gaafa hiree keenyatti tarkaanfatamee dhufu diinni karrara nu ga'u muummeen keenya lubbuu isaa kennuuf ba'e miti. Hireen keenya kana gaafata. Boruu siftaanis hiree keenyatti waan dhufuuf aarsaa barbaachisu hunda kaffaluudhaaf namni martuu qophaa'ee hojjechuu danda'u irra jiraata jechuudha. Loltuu sirna kanaa ta'utu irra jiraata. Namni martuu. Loltuu sirna kanaa uummata naannoo keenya mara. Loltuun hiree kana uummata naannoo keenya mara. Hiree kana hoo cunqursaadhaaf hin barbaannu. Hiree kana hoo hiyyummaa ittiin tursuudhaaf hin barbaannu. Hiree kana maaliif barbaanna? Badhaadhina ittiin milkeessuudhaaf. Hiree kana maaliif barbaanna? Walqixxummaan obbolummaan sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa akka lafa qabatuuf. Hiree kana maaliif barbaanna? Sirni dimokiraatawaa biyya kana keessatti hundeedhaan akka gadi qabamee ijaaramuuf. Hiree kana maaliif barbaanna? Itoophiyaan addunyaa irratti dorgomaa akka taatuuf. Maqaan ishee akka ittiin jijjiiramuuf. Kanaaf barbaanna. Kanaaf aarsaan hin kaffalamne maal godha? Kanaaf injifannoowwan gurguddoo waggoottan darban arganne giddu galeessa godhannee isa immoo isa keessa dhokachuudhaaf isaan jiraachuudhaaf oduu hin taane injifannicha akka injifannootti qabannee akka humnaatti qabannee isarra dhaabbannee injifannoo caalmaa fiduudhaaf fuulduratti tarkaanfachuudhaaf hundi keenya iyyuu jabaannee hojjechuun aarsaa barbaachisu kaffaluun hunda keenyarraa eeggama jecha. Kanaaf bu'aaca'ii jiru hunda yoo arginu bu'aaca'ii kaayyoo kanaaf jennee kaffalaa jiru ta'uusaa namni martuu hubatee qalbeeffatee ija sanii ilaalaa deemuu danda'utu irra jiraata. Irra jiraata. Kana alatti dhimmoota muraasa irratti yaada kaasuun barbaada. Tajaajila afaan wal qabatee rakkoon uummanni keenya kaasu rakkoo sirriidha. Tajaajilli hiikamuu kan dadhabameef rakkoo gurguddoon sadi waan jiraniif. Tokkoffaa aadaan mootummaa biyya kanaa aadaa duubatti hafaa fi
aadaan mootummaa kanaan dura ture mootummaan kanaan dura ture uummata keenya irratti mootummaa ijaarame waan ta'eef isa fudhannee waan itti fufneef. Sirni kanaan dura mootummaan kanaan dura ture uummata keenya irratti ijaarame. Maal gochuuf? Uummata keenya to'achuudhaaf. Qabeenya uummata keenyaa saamuudhaaf. Gabrummaa irratti tiksuudhaaf ijaarame. Amma hoggansi keenya birookiraasiin keenya sadarkaadhaan aadaadhuma sana fudhatee itti fufe. Amma innis to'achuu barbaada, ukkaamsuu barbaada, deddeebisuu barbaada. Aadaan kun haga hin jijjiiramnetti rakkoon tajaajilaa jijjiiramuu hin danda'u. Mootummaan kan ijaarameef uummata kana akka inni danda'u gochuudhaaf. Uummatichaaf haala mijeessuuf. Uummaticha sirriitti bilisummaadhaan hiikkatee akka inni hojjetu gochuudhaaf. Qabeenya uumamaa inni qabu qixaan akka inni fayyadamu gochuuf ijaarame mootummaan kun. Mootummaa dhorkaa oduu hin taane mootummaa dandeessisaadha mootummaan kun. Aadaa sana qabaachuu kan qabu. Aadaa kanatu hin jirre rakkoo tokkoffaan kan. Kanaaf namni hoggansa sadarkaa adda addaatti jiru maquma isa durii sana jijjiirrate malee akkasumatti jira. Baalaan baraas maaliin sun amma yookaan bulchaa aanaati yookaan bulchaa godinaa yookaan immoo hoogganaa wayiitti malee maqaa isaa jijjiirrate malee gochi isaa sanuma jecha. Inni akkasii maal akka hojjechaa jiru hin beeku maaliif akka waamame hin beeku. Kana bu'uura jijjiiruun irra jiraata jechuudha. Aadaan kun jijjiiramuu qaba. Yoo tajaajilli mootummaa irratti aadaan kun hin jijjiiramne immoo badhaadhinni silaa hawwinu sun fiduu hin dandeenye. Maaliif tajaajila mootummaa ta'e dhiigni guutuun mootummaa sochoosee uummata sochoosee hiree barbaadamu sana fiduu kan danda'u. Rakkoo tokkoffaan kana. Rakkoo lammaffaan hanna. Hanna. Namni mana isaa qeesaa of hataa waan ooluufi. Kan nama deddeebisuuf hatuufi waan biraatiif miti. Akkuma kanaan dura sirni inni kanaan dura sisoo irraa fudhatu san ciisanyaa godhee reefi hoolaa irraa harkifachaa jiraatu san har'as irraa harkifachaa jiraachuudhaaf fedhii jirudha. Hireetti kenname sana ittiin tajaajiluuf oduu hin taane ittiin of tajaajilaa waan jiruufi. Fedhii dhuunfaa isaa ittiin tajaajiluufi. Kanaaf hanna irratti jabaannee tarkaanfiin hadhaan fudhatamaa deemutu irra jiraata. Koreen akka naannootti hundaa'e koree sadarkaa adda addaatti jiru kana jabeessetti deemuu qaba jechaadha. Jabeessetti deemuu qaba. Tuttuqaniiru hanga tokko tarkaanfii fudhatameera. Qarshii biiliyoona tokko tuqaa afurii kan kallattii adda addaatiin qabeenya akka deebi'u taasifame. Kanaa olitti garaa jabaannee garaa walirratti jabaannee tarkaanfii fudhachuu qaba. Abbaa barbaade irratti. Kana cimsinee itti fufna. Kanaaf qorichi annaa qunxuuxxadha. Tarkaanfii fudhachuu barbaachisa jechaadha. Rakkoo sadaffaan hojimaatonni jiran qixaan ammayyaa waan hin taaneef. Ammayyaa miti baay'ee duubatti hafaadha. Uummata bal'aa manaa qabannee dinagdee mana ga'u qabannee sirni hojimaan tajaajilli keenya ittiin hoogganamu baay'ee duubatti hafaadha. Kana hiikuu qabna. Kana hiikuudhaaf mootummaan keenya kutannoo cimaadhaan hojjechaa jira. Kabajamaa caffeen kunis hordoffii cimaa gochaa jira kana cimsee itti fuutura jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan dura kaadaastarri lafaa hin danda'amuu jedhamee cufamee ture. Amma hin danda'amaa bira dabarree magaalota hedduu keessatti milkeessaa jira. Aanolee hedduu kaadaastara keessa galchaa jira. Ammas kana gottootu oolu jira. Investimentii lafti qophaa'ee kennamu jennee murteesse. Maaliif lafan qophoofne irratti investimentii simatu. Biiroon investimentiif biiroon lafaa gidduutti ogeessi hoggan sadarkaadhaan jiru kanarraa hataa oola. Ifatti kan beekamu jechuudha. Amma lakki kun guduunfamu gaafa jedhamu harka bitaatiin mirgaan waa hundaan kan olii gadee qabamaa oolaa jiru. Maaliif lafni yoo qophaa'ee beekame lafa siifan qopheessa siifan jijjiira siin qopheessine siifan barreessa siin barreessu jedhamee nyaatamu waan ta'eef. Guututti hanna hambisuu dhiisuu danda'a. Bu'uurarraan hanna waan gadi buusuuf.
harka keenya bitaaf mirga qabamee akka raawwatamne gochuudhaaf kan hojjetamaa jiru jechaadha. Kana xaragnee sirreessaa deema. Xaragnee sirreessaa deema. Kan sila kabajamoo itti aanaa pirezidaantiin kaasan hojjetaan mootummaa guyyaa 5 iyyuu tajaajila kennuu qaba taa'ee. Hooggansi siyaasaa nageenyas waan hoogganuuf, piroojeektiis waan hoogganuuf, uummatas mariisuu waan qabuuf jennee sa'aatiin hojii hooggansa siyaasaa torban keessaa guyyaa 7. Guyyaa 7. Gidduutti sagaduu danda'a, gidduutti bataskaana deemuu danda'a, charchii deemuu danda'a. Garuu guyyaa 7 kontiraanni hooggansa mootummaa. Guyyaa 7 keessaa guyyaa 4 hojiiwwan sila jenneefiit guyyaa 3 tajaajila kenni jennee ni jira. Wiixata roobii jimaata. Namni wiixata roobii jimaata hooggansi siyaasaa sadarkaa adda addaatti jiru, daayirektarri jiru, biiroo taa'ee tajaajila kennu taanaan ni ari'amaa jechuudha. Waan biraan ta'u. Kanaaf murtaa'ee jira kun. Miidiyaan kan hordofee saaxiluu qabu. Kabajamtoonni miseensonni caffee kana hordoftanii saaxiluu qabdu. Namni guyyoota 3 kana taa'ee tajaajila hin kennine biiroon isaa irratti saamsama jechaadha. Yoo bakka ittiin nu dhabne bakka biraa geessina. Kana goonee tajaajila irratti dafnee sirreessuu qabna. Tajaajila irratti dafnee sirreessuu kan qabnuuf uummanni keenya waan komatu qofaaf miti. Tajaajila haga sirreessineedha misoomni keenya ariifachuu kan danda'u. Tajaajila yoon fooyyessine misoomni ariifachuu hin danda'u. Gonkumaa hin danda'u. Maaliif? Waa hundumtuu mootummaa biratti hidhamee jira. Lafti mootummaa bira jira. Investimentiin waa hundi koo mootummaa bira jira. Mootummaan yoo socho'een ala maaltu socho'uu danda'a? Waatti tokko socho'uu hin danda'u biyya kana keessatti. Kanaaf tajaajila fooyyessuun dhimma jiraachuu dhabuuti mootummaa keenyaaf. Kun sirriitti hubatamuu danda'u ture jiraate jechuudha. Kabajamaa caffeen kunis jabaatee kan irratti hojjechuu qaba. Dhimma akka waliigalaatti haala dinagdee amma jiru faana wal qabsiiftanii kaaftan hedduu isaanii sirriidha. Kan keessattuu baadiyyaa irratti dhugaadha. Inisheetivoonni adda addaa lafa qabachaa jiru. Bu'aa argamsiisaa jiru. Magaalaa irrattis inisheetivoonni adda addaa bu'aa fidaa jiru. Nuyi kallattii mootummaa keenyaa maaliin dinagdee uumuudha. Dinagdee jiru qoqqoodanii bittinneessanii isarratti akka abbaan namni waan jiruun akka ittiin jiraatu gochuu hin taane dinagdee uumuudha kallattiin keenya. Maaliif tarkaanfilee adda addaa bocnee baadiyyaa keessattis magaalaa keessattis kan raawwachaa jiru. Dinagdeen akka uumamuufi. Dinagdee amma jirtu addaan qooduufi miti. Aba fakkeenyaaf dhimma magaalaa irratti kallattii adda addaatiin guddina magaalaa kaastanii jirtu. Amma kan namni gaafachaa jiru guddina magaalaa mindaa caasaa keenyaa guddatu gaafachaa jira. Kantiibaa hoogganaa biiroo waajjira adda addaa maaliidhaan birrii meeqan akka hojjetu mootummaa naannootu murteessaa caasaa sadarkaa isaa hojimaata murtaa. Isa baay'ee rakkattanii nun gaafatina. Magaalaan haa guddatu yeroo jettan namni magaalaa keessa jiraatu jiraataan magaalaa akkamitti guddataadha. Jiraataan magaalaa keessaan guddatu taanaan magaalaan guddatu hin jiru. Ummaticha irratti guddata malee ummatichaaf hin guddatu jechaadha. So ummaticha akkamitti guddisnaadha. Ummaticha akkamitti guddisnaadha. Baadiyyaa keessattis kallattiin keenya kallattii biraa mitiin. Qonnaan bulaa qeeqee keessa isaa jiru, horsiise bulaa qeeqee keessa isaa jiru akkamitti galii isaa guddisna, qabeenya isaa guddisna, akkamitti investimentiitti ceesisna, akkamitti jireenya isaa badhaadhina maatii achitti milkeessinaadha. Magaalaa irrattis akkamitti badhaadhina maatii milkeessinaadha. So cinqiin gaaffiin keenya iddoon irratti xiyyeeffannee bajeta dhangalaasuu qabnu, qabeenya dhangalaasuu qabnu iddoo kana. Yoo kana irratti dhangalaasne waa hunda jijjiiruu dandeenya. Yoo kana irratti dhangalaasne waa hunda balleessina.
So gaaffilee kallattii adda addaatiin ka'aa turan sana kana keessatti kan ilaalamuu qabu jechuudha. Kana keessatti ilaalamuu qabu. Magaalaan Adaamaa ta'uu kan danda'u jiraattota magaalaa Adaamaa keessa jiran jiruuf jireenya isaanii yoo jijjiire qofa. Maal jechuudha jiruuf jireenya isaanii jijjiiru jechuun? Ogummaa jaraa, ogummaa maatiin tokko yoo jiraate maatii sana keessa ogummaa jiru, dandeettii jiru, beekumsa jiru jijjiirudha tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti isaaf immoo wantoota barbaachisan mijeessuudhaan qonna yoo ta'e qonna irratti akka hojjetu. Industirii xiqqaa yoo ta'e industirii xiqqaa irratti akka hojjetu. Mana isaa keessatti hojjetu yoo ta'e mana isaa keessatti akka hojjetu. Daldalaa yoo ta'e akka sirriitti daldalu. Ijaarsa hojjetu yoo ta'e akka inni sirriitti ijaarsa hojjetu. Isaaf immoo waan barbaachisu haala mijeessu jechuudha. Isa irratti haala mijate irratti giddu galeessa godhatee immoo mootummaan deeggarsa barbaachisu akka kennu gochuudha. Akkuma amma gaagura dhiyeessinu, akkuma artificial insemination AI dhiyeessinu, mala namaatiin loon diqaalomsuu irratti hojjennu, akkuma sanyii irratti hojjennu, akkuma biqiltuu irratti hojjennu, daldalaadhaaf waan barbaachisuu irratti hojjetamee, kontiraaktaraaf waan barbaachisuu irratti hojjetamee akka inni fooyya'u gochuudha. Yoo jireenyi namoota magaalaa keessa jiraatanii fooyya'an qofadha magaalonni keenya fooyya'uu kan danda'an. Inni yoo fooyya'e qofadha galii isaanii kan fooyya'u. Inni yoo fooyya'e qofadha bu'uura misoomaa hojjetan irratti kan fooyya'insi dhufu. Inni yoo fooyya'e qofadha jireenya irratti fooyya'insi kan dhufu. Sana irratti hojjenne qofadha qaala'insa jireenyaa to'achuu kan dandeenyu. Kanaafuu xiyyeeffannoon hojii misooma baadiyyaas hojii misooma magaalaas jiruuf jireenya uummataa jijjiiruudha. Ija saniin laallamuutu irra jiraata. Isa kana keessatti qormaata guddaa kan nuti ta'e ammas hojii bal'aa kan nu barbaadu dhimma qusannaa afaan wal qabatudha. Aadaan qusannaa jijjiiramuu qaba. Namni ammas waan argate hunda fayyadamuu irratti xiyyeeffataa jira. Bara kana karoora xiqqee yeroo qabannu kan oomisha irraa 35% haa qusatu jennee jirra. Nama meeqa 35% kan qusate? Qusannaa nama hin jirretti dinagdeen jijjiiramu tokko iyyuu hin jiru. Namni wanti inni nyaatu guyyaatti meeqa akka nyaatu akaakuu nyaata inni nyaatu jijjiiruu dandeenya ta'a. Oon qusanne garuu dinagdeen jijjiiramuu hin danda'u. Yookaan garaan namichaa jijjiiramuu danda'a. Iddoo tokko tokkotti jimaa dinagdeedhaaf fayyadamuu qabna. Kan guyyaa guutuu jimaarra oolu jira. Guyyaa guutuu. Jimaa irratti rakkoo jiru sila ka'ee jira mana keessa sirreeffamuu qaba. Jimaa dinagdeedhaaf fayyadamuudha malee jimaarra oolee bulee maal ta'uu danda'a? Maal ta'uu danda'a? Tokko tokko jiinsii bitee silkii ismaartifoonii maal sanaan booda'u akkam ta'an? Qusannaa. Hireen keenya diinagdee qusannaa keessa jira. Yoo qusannee hoo investimentii ce'uu dandeenya. Yoo qusannee hoo jireenya ittiin jijjiirachuu dandeenya. Yoo qusannee hoo qabeenya qabatamaa ta'e lafarratti horachaa deemuu dandeenya. Kanaaf qusannaa irratti xiyyeeffannoon olaanaan kennamee hojjetamuu danda'u irra jiraata jechuudha. Namni nyaatee jiraatee kan irraa hafe qusachuu hin taane jalqaba qusatee qusannaa isaarraa kan hafe irraa hafeen cinqamee jiraachuu jalqabuu qaba. Kanasitti ceessuu qaba. Sana yoo hin taane jireenya uummata keenya jijjiiruu hin dandeenyu bu'uuraan. Uummanni keenya karaa itti fufiinsa ta'uun fayyadamaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf baadiyyaa irrattis magaalaa irrattis iddoon qaawwi guddaan dinagdeen naannoo keenyaa kan jijjiiramne gochaa jiru dhimma qusannaati jechaadha. Kabajamaa caffeen kunis qusannaa irratti xiyyeeffatee sirriitti uummata keenya biratti akka jijjiiramu dhufu gochuu qabu. Isa kana afaan ol qabatee aadaa liqii deebisuu
irratti hojjetamuu qaba. Liqii deebisuu irratti seera kabachiisuudha. Nama liqii hin kaffalle seeraan gaafachuu qaba. Liqeeffachuun jajjabeessinaa, liqii fudhate immoo deebisuu qaba. Kan hin deebisne immoo itti gaafatamuu qaba. Amma liqiin tokko tokko kan hin deebineef namicha isa gaafatutu liqeeffate. Namicha aangoo akka gaafatutti kennineetu liqeeffatee jira. Tokko tokko achuma baankii siinqee keessa jira. Tokko tokko abbaa langaadha. Tokko tokko poolisiidha. Tokko tokko mana murtii keessa jira. Tokko tokko bulchaa aanaati, bulchaa godinaati, kantiibaadha. Eenyu haa gaafatu? Liqii waldaa hojii gamtaarra jiru ko qonnaan bulaa bira hin jiru. Akka jiruun hooggansa keenya bira jira, caasaa keenya bira jira. Kanaaf liqiin hin deebine jedheet warrumti liqii dhokseetu asii olee gabaasa. Ji'oottan dhufu keessattuu ji'a kana, ji'a gurraandhalaa fi bitootessaa humna kanarratti tarkaaffii keessa deebii hin qabne fudhan. Tarkaaffii keessa deebii hin qabne. Liqaan arcee bulu tokko iyyuu hin jiraatu. Kan baankii siinqees haa ta'u, kan waldaa hojii gamtaas haa ta'u, kan waldaalee bu'uuraarraa jalqabee jiru, kan xaa'oo faana calla guddisuu faana ol qabatee jiru, kan rivolving fandii kan akka paampis haa ta'u tarkaaffii fudhanna jechuudha. Kana maaliif fudhan? Aadaan liqeeffachuu akka cimee itti fufuu fi namni liqa akka dhaabuuf oduu hin taane aadaan liqeeffannaa cimee akka itti fufu. Uummanni keenya hin kaffala rakkoo hin qabu. Qonnaan bulaan ikkoo kaffaleera kan callaa guddistuu. Garuu jarri sassaabanitti hin kaffalamne jedhanitti cinaatti qabanii ittiin daldalu. Kana kan jiru. Mootummaan waan hin beekne isinitti fakkaate. Warri baankis uummata irraa fudhanitti baankii irratti mul'atu isaan hojii biraatti hin hojjetu. Warra akkasii araarama tokko malee xaragnee sirreessuun nurra jiraata jechuudha. Karaatti galchuu qabna. Kana kan goonuuf qusannaan aadaan liqeeffachuu akka guddatuufi. Uummanni keenya liqeeffannee diinagdee liqaadhaan socho'u jiraachuu hin qabu naannoo keenya keessa. Diinagdee hundarratti namni liqeeffatee hojjechuu qaba. Aadaan liqaasaa jabaachuu qaba. Dhibbantaa 30 qusatee dhibbantaa 70 dhibbantaa 40 qusatee dhibbantaa 60 dhibbantaa 50 qusatee dhibbantaa 50 liqeeffatee akkasitti akka hojjetu dandeessuun nurra jiraata jechaadha. Yoo isa goone diinagdee karaa salphaa ta'een fooyyessuu dandeenya jechaadha. Qaawwi lamaffaan sirreeffamuu qabu dhimma interpreneurshipiti. Kana dhaloota dhufutti fayyisuudhaaf manneen barnootaa keessatti sirna barnootaa keenya keessa galchine kutaa tokkoffaarraa kaasnee barsiisaa jirra. Inni cimsinee itti fufu. Inni garuu ammatti nuun kaffalu yeroo dheeraadhaan booda nu kaffala. Amma kan xiyyeeffachuu qabnu nama isaa amma jiru irratti karaa biraatiin xiyyeeffachuu qabnu. Kanaaf qonnaan bulaa irratti, horsiisee bulaa irratti, kontiraaktara irratti, himaaxa irratti, waldaalee hojii gamtaa irratti, hojjetaa mootummaa irratti, abbootii amantaa utuu nafiin nama hunda akkamitti rakkoo gabaa keessa jiru, rakkoo dinagdee keessa jiru, qaawwa jiru fayyadamanii dinagdee biizinasii qorqalbii biizinasii qabaatanii hojjechuu danda'u kan jedhu irratti hojjechuu qabna jechaadha. Namni keenya rakkoo tokko gaafa argu mallaqni itti mul'achuu qaba. Rakkoo jechuun ikkoo rakkoo miti mallaqa rakkoon. Akkaataa rakkicha itti ilaalu. Hanqinni gabaa tokkoo jiraate koo carraadha. Dinagdee keessattuu inni tokkoo jiraate interpreneurota yoo qabaanne qorqalbiin keenya kanaaf mijataa yoo ta'e dachaa 3-4 baay'ifnee dinagdicha akka bu'a qabeessa ta'u gochuu dandeenya jechaadha. Kanaaf interpreneurship irratti qixaan hojjetamuu qaba. Waggoottan darbe daldalaa naannoo keenya keessatti eeyyamni daldalaa kenname baay'ee guddate. Garuu jara kana utuu interpreneurshipidhaan gargaarre kanaa ol daldalaa ta'uu danda'u jechaadha. Maaliif qonnaan bulaa qeesaa irratti gargaaraa jirra? Sanaa ol akka oomishuuf daldalaanis sanaa ol akka daldaluuf gargaaramuu qaba. Gama hundaanuu kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Rakkoonni sadaffaan dhimma seeraalummaa afaan ol qabatee jirudha. Qaawwi guddaan keessattuu daldala afaan ol qabatee. Daldala oomishaa ta'u, daldala albuudaa yaa ta'u, seeraalummaan jiru guddaadha naannoo keenya keessa. Albuuda naannoo keenyaa qaama biraatu dhimma itti ba'aa jira. Biyya biraatu ekspoort godhachaa jira. Oomisha keenya qe'ee keenya keessaa ba'u nama biraatu ittiin daldala. Nama qaama biraatu itti fayyadamaa jira. Kan akkamitti sirna keessa galchinee uummanni keenya caalmatti akka irraa fayyadamaa ta'u goonaa kan jedhu xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba jechaadha. Xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba.
yoo albuuda to'annee sharafa alaan finne yoo oomisha qonnaa keenya to'annee sharafa alaan finne yoo oomisha industirii to'annee bu'aan finne akkamitti rakkoo sila ka'e hundee hiikuu dandeenya akkamitti piroojeektii sila ka'e hundee hojjechuu dandeenya mootummaan naannoo isaa ta'u mootummaan federaalaa eessaa dhufee hojjetama fedhii waan jiruuf ikkoo misooma fiduun hin danda'amu qabeenyi dhufuu qaba qabeenyi uumamuu qaba waan qabeenya uumurratti immoo xiyyeeffannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata jechaadha akka sabaatti saneenyuuf jennee hojjennu kaayyoo walootti keenyaaf jenneeti kan hojjennu jecha kanaaf kanarratti xiyyeeffatamee itti deemamuu qaba kanarratti xiyyeeffannee yoo deemne jijjiirama barbaadamu fiduu dandeenya qaawwota sadan kana qusannaa afaan ol qabatee interpreneurship afaan ol qabatee seeraalummaa irreegulaaritii sadarkaa adda addaatti jiru afaan ol qabatee waan jiru karaa ittiin galchinu taanaan qabeenya uumuu hin dandeenye qabeenya amma nuumnetti immoo sochiinii fi dadhabbii fi aarsaan kaffalamu kun hundumtuu hin guduunfamne jechaadha hin guduunfamne jechaadha dhimmoonni sadan kun yoo hin jiraanne maal jechuudha si ta'in soogidda bishaan yaa'u cinaatti tuullame jechuudha bishaanichi dhiqee soogiddicha fixa yeroo ta'e itti fudhata malee dhiqee fixa tulluu amma fiyoo ta'e qabeenyi dhimmoota sadan kana sirreeffatee lafarratti hin ijaaramne akkasi dhiqamee dhuma qabeenyi nu harka jiru lafti amma gabbataan jiru kunis hin bada bishaan amma bonaaf ganna nu keessa yaa'u kunis rakkoo keessa gala humni namaa amma qabnu kunis rakkoo keessa gala kanaaf karaa kana ittisuu danda'uun akka humni nuyi qabnu nyaatameen dhumni fudhatameen banni karaa gochuu danda'uun rakkoolee sadan kana qusannaa interpreneurship fi seeraalummaa irratti rakkoolee jiran hiiknee qaawwa naannoo sanitti nu keessa jiru hiiknee bu'uura irraa hiiknee yoo sirreessine jijjiirama barbaadamu fiduu dandeenya amantaa jedhuun qabu kana alatti piroojeektoota sadarkaa naannootti jiran akkuma kanaan dura beennu naannoo irratti nuyi piroojeektii kamiifiyyuu beenyaan kaffalu aanaan beenyaan barbaada jedhe piroojeektii irraa fuunaa jechaadha fakkeenyaaf piroojeektii finnaa 9 beenyaa maleen ijaaramuu warra jedhanii aanolee nu didan irraa fuunee aanota beenyaa malee lafa qopheessaniif kenninee jiru kana miseensi caffees kabajamaan kun akka beeku barbaadu piroojeektoota kaan irratti kanuma itti fufna jechaadha daandii irratti bishaan irratti qixaan kun laalamuu qaba yoo ba'aa jiru waliin baanne malee jijjiirama barbaadamu fiduu hin dandeenye inni kun sirriitti hubatamuu danda'u tura jiraata jechaadha kana alatti kan piroojeektii finnaa afaan ol qabatee istiraakcharii ijaaraa fi maal kan jedhamee ka'e sana kaayyoon piroojeektii finnaa istiraakcharii ijaaruu miti inni ijaaru kana bara waadaa sobaas hin galu yoo dandeenye piroojeektoota finnaa 200 300 400 Oromiyaa keessatti ijaaruu barbaanna malee birrii jiru booyoo ittiin ijaaruudhaan fixuun barbaanna boo faayidaa hin qabneef kaayyoon finnaa bishaan to'achuudha namni barbaade paampii bitee lagicha irratti hidhee maal gochuu danda'a paampii gochuu hin danda'u harki kiyyanaa dhukkuboo jedhe immoo horii haa baafatu kun ifatti beekamuu qaba jechaadha waadaa sobaas hin galu kaayyoo sagantaa piroojeektii finnaa warra nu bannetu kana waadaan taan isinii galaa oola waan ta'eef kaayyoon finnaa maaliin bishaan tursinee rakkoo bishaan dhabuutiin loon dhumaa jiru horii ummata miidhamaa jiru baraaruudha isarraa yoo hafee'u ummanni achumatti paampiidhaan jallisii adda addaa gaggeessee akka sirreessuuf jallisii boneen maaliif akkanatti guddate boof istiraakcharii waan ijaarreefii miti paampii waan dhiyeessineef boof istiraakcharii salphaa miti sila kee piroojeektiin calcal piroojeektiin walmal birrii meeqatti dhangala'aa jira waggaa meeqa fudhate hektaara meeqa bitti misoomsine paampii 10,000 baranoo galchine hektaara meeqa oomishuu dandeenya kanaaf kun hubatamutu irra jiraata jechuudha
oo dandeenya piroojektota finnaa amma nu harka jiran baay'ee harkifatanii jiru dafnee xumurree kan diizaayinii isaanii xumuramee jira dafnee itti galuu qabna jechaadha. Isa goonee seenaa gammoojjiiwwan Oromiyaa keessa jiru jijjiiruu qabna atattamaan. Fedhiin jiru isa waan ta'eef karaa saniin hubatamutu irra jiraata. Kana alatti kan piroojektota federaalaa yeroo adda addaa isaan faana qorachaa jirra ilaallaa jechaadha. Mana kanatti wanti deebii kennu hin jiru ilaalla. Kana alatti garuu kan xiyyeeffannoo argachuu qabu dhimma yuunivarsiitii. Yuunivarsiitiin waggoottan dhufu keessatti yuunivarsiitiin haaraa banamu hin jiru. Kun hubatamuu qaba. Industiriyaal paarkii waggoottan dhufu banamu hin jiru. Kunis hubatamuu qaba. Maaliif kan ijaarrettu faabrikaan galaan jiru. Hojii bal'aa barbaada. Salphaa miti industiriyaal paarkii ijaaruu jechuun sheedii ijaaruu jechuu miti. Bulbulaa ijaarre industirii meeqa galee amma yoona? Birrii meeqatti baafne bulbulaatti? Paarkiiwwan Adaamaa maal dabalatee birrii itti ba'e meeqatti galaa jira? Qabeenya qabnu faana qixaan laaluu barbaachisa jechuudha. Paarkiin ijaarameef carraa hojiin hin dhufa jechuu miti. Carraan hojii nu harka jira. Maaliin diinagdee baadiyyaaf magaalaa keessa jiru jijjiiruudha. Inisheetifoota of harkaa qaban. Warshaan keenya amma nu harka jiru maaliin qonna keenya. Warshaan keenya amma nu harka jiru maaliin jireenya magaalaa keessa jiruudha. Ogummaadha interpreneurshippiin isarratti jabaannee hojjechuudha. Kilaasaroota amma jalqabneedha. Qonna magaalaa jalqabneedha. Kooteeji industirii godoo jalqabneedha. Isa industirii guddaan nu harka jiru. Dafnee kan jireenya ittiin jijjiiruu irratti xiyyeeffachuu qabna jechaadha. Malee akkanumaan maqaadhaaf waan ta'e ijaaramee birriin guddaa wayii irratti dhangala'ee sanaan booda achumatti dhaabbatee kanaaf gochuun nurra hin jiraatu. Kana alatti immoo kan yeroo adda addaa Oromiyaa keessatti dhagaa waadaadhaan gaggatame immoo yaa isa funaanee dadhabeera dhagaa haaraan gannu hin jiru isa ofii jalqabsiifnee namni hin xumurra kan immoo akkanumaan namni akkuma tasaa Oromiyaa keessatti gaggataa deeme immoo yaadattanii yeroo hundatuu nu gaafachuu baattanii gaariidha jechaadha. Kanaaf karooraan wantoota hoogganamuu qaban hooggannee kallattii qabsiisna. Maaliifi waadaan soba. Fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti warshaa sibiilaa ijaarraa jedhaniitti waadaa galan. Warshaa sibiilaa baay'ee rakkisaadha kabajamtoota. Numtuu meejarri suni waa beeku jennee itti gallee qorannee ilaalla. Dubbichi waan socho'u miti. Yeroo sana kennuu yeroo qabsoon qeerroo cimee namni cinqamee bakka hundatti dhagaa baay'ee gaggate. Kabajamaa caffee kanaaf iftoominaan himuu waan narra jiraatuuf jechaadha. Isin kijibnee bakki boru deebineetti dhufnu waan hin jirreef. Kanarratti iftoomini jiraachuu qaba jechaadha. Nuyi dubbii maayidhaan laaluu qabna. Karoora qabanne amma danda'ame hiixataa gochuu. Karoora hiixataa goone san irratti ciccinee milkeessuudhaaf deemu isarratti wal qabuu qaba. Waan hin jirre irratti wanti hin jirre hin jiru. Waan jiru san irratti garuu ciccinee wal qabu. Kanaaf barana karoora xiiqii 2016 baafanneerra. Inni milkaa'uu qaba karaa hundaan. Akka milkaa'u isarratti jabeessinee wal qabuu qabna jechuudha. Yuunivarsiitonni nu harka jiran iyyuu ganaa yuunivarsiitii hin taane. Warrumti nu harka jiran kaampaasii dabalataa banuun isaa ta'u warrumti nu harka jiran ikkoo yuunivarsiitii miti. Isarratti mootummaan kallattii kaa'eera. Qulqullina isaanii haa mirkaneessinu rakkoo achi keessa jiru haa hiiknu jedhee waan kaa'eef isuma kallattii sana cimsinee qabannee yoo itti deemne gaariidha. Kan daandii faana ol qabatee jiru ibsaa teelee faana ol qabatee jiru naannoo keenya keessa hanqina guddaa jira isa qaama laallatu faana hojii bal'aan jalqabameera isa cimsinee itti fufna. Kabajamtoonni miseensonni caffees kan kaasan sirriidha. Garuu federaala irratti dhimmoota jiran waan ta'eef achirratti sirriitti cimsinee yoo itti deemne rakkoo jiru hiikuu dandeenya. Dhimmi biraa galii faana ol qabateeti. Galii faana ol qabatee barana sochiin amma yoonaa godhame amma tokko kan jiru ta'us harcaatii bal'aa qaba. Harcaatii bal'aa waan qabu kabajamaa miseensi caffee uummanni naannoo keenyaa kaffaltoonni gibiraa qindoofnee misooma sila jennu sana gaaffilee sila kaafnu sana kaayyoos waloo waliin qabannee jiru sana milkeessuudhaaf sassaabbii galii irratti jabaannee akka hojjennu asumaan waamicha koon dabarsaa karoora xiiqii bara 2016 qabanne harcaanii hafan kallattiiwwan mana keessaa ka'an hanqinaalee irratti xiyyeeffatamuu qaban jedhaman hundayyuu funaannee yeroo taanu keessatti dubdeebii kabajamaa koree dhaabbiidhaan kennames galtee godhannee deeggarsa hooggansa as jiru kanaatiin
kabajamaa caffee kanaatiin fi gaggeessummaa kabajamaa fayyaa keenyaatiinis rakkoolee jiran hiikaa karoora 2016 karoora xiqqii keenya milkeessuudhaaf kan hojjennu ta'uu isaa ibsuun barbaada. Qophii karoora 2017 karoora xiqqii ittaanu sirritti karaa haala jiru giddu galeessa godhanneen qopheessinee kan itti deemnuu fi haala jiru ittiin jijjiiruudhaaf kan itti deemnu ta'uu isaa asumarratti kaasuun barbaada. Xumura irratti nageedhaan ala kaffaltiin kaffalamu kamiyyuu Oromiyaa keessatti fudhataman qabu. Koreen ittaana pirezidaantiidhaan hoogganamu biiroon mallaqaa galii humnoota waloo warra hoogganan hundumtu hojimaaticha diriirsaniif toominaan sadarkaa hundatti sassaabamutu irra jiraata. Wanti sassaabame sun immoo jirra akka oolu uummanni keenya immoo hordoffii cimaa kallattii hundaan gochuutu irra jiraata. Kana goonee ji'oottan ja'an dhufu keessatti halkanii guyyaa hojjennee fedhii fi hawwii guddaa uummata keenyaa milkeessuudhaaf harka ol qabannee waan jiruun milkeessinaa. Isaaf immoo akkuma kanaan dura Waaqayyo nu gargaaraa waan hin danda'amne keessatti injifannoo fi milkaa'ina olaanaa nu kennaa. Bitaaf mirgaan rakkoo jiru hunda nu dandamachiisaa asiin nu ga'e rakkoo isa boruuf iftaanis nu dandamachiisaa. Injifannoon keenya itti fufaa. Galatooma.